Malamaaf torba hundeeffame turtii waggaa torbaa qaba. Kaayyoon inni hundeeffameef tokko daawwaadhaaf hundeeffame. Daawwaa irratti hedduu hojii gaggaarii hojjechaa jiran. Yoo xiqqaate jamaan muslimaa masjida 20 oliif jalaa qaba. Rakkataa gargaaruu irratti sagantaa luluuqii irratti warroota biyya alaa jiran wajjin ta'uudhaan yatiimaan miskiina gargaaruu bira darbee gaafa sagantaan muslimaa jiru gaafa idaa waltajjii miidhagsuu fi eegduu eeguudhaan hojjetu. Jamaan kun ammas Rabbi umrii isaanii haa tiksu. Roha fahamsiisu sadarkaa jireenyaa faamii kadhataa jireenya. Kanaaf hawaasni muslimaa aduu iftaanii sagantaa kanarratti argama. Sagantaa wal dorgommii quraanaa fi azaanaati. Waxabajjii 26 aduu iftaanii galma abbaa gadaatti sa'aatii 2 walakkaa irraa eegaleeti. Wal dorgommii quraanaa fi azaanaa kanarratti sagantaa hedduu cinaa isinii gaggeeffamu cinaatti markazoonni madda hafiizota kalaama rabbal aalamiinaa ta'an irratti hirmaatu. Hafiizonni warshaa barattoota quraanaa ta'an irratti argamu. Akkasumas aalimman keenya aalimman amrii rabbii fi akkasumas amri rabbiitti bulanii daawwaa fi toohidaan diinaa rabbii tiksatu irratti argama. Ulamoota dukkana kaleessaa keessatti Dungoon iftaanii islaamummaa ifatti baasan irratti hirmaata. Sheekonni ni dhufan, ulamoonni ni dhufu, daa'imni beekamoon ni argaman, munashidoonni ni argaman. Jamaan muslimaa akkuma amma jiru kanatti dhiiraa fi dubartiidhaan akkaataa amantaa isaatti uffatee galma abbaa gadaatti argama. Hafizul quraana laalla warra hafizu quraana ta'e warra qomaa qabu quraana rabbi biyyeen hin nyaattu. Ergaan qabaawwan gabaabsee yaasa'u dhaamsaa tattamaati gurra sinaa gaga'u uummata keenya kan bultirraa buqqa'u gargaara. Kanaaf hundi keessan aduu iftaanii irratti argamaati. Ulamoota gurguddoo keenyaan wal argaa, ulamoota irraa baradhaa, ilmi irraa qooddadhaa, dhangaa irraa sooradhaa isiniin jedha. Aduu iftaanii sa'a 2 walakkaa irraa eegalee galma abbaa gadaa keessatti quraanni ni qaraama keessatti azaanama. Xiyyaareen namuu waan danda'u manni qootamee fi itti galee ga'u. Dhihoo kana yeroo gumsiifamee ga'u rakkinni jireenyaa dafee ol namaan ga'u. Quraanni kalimaa rabbiiti. Quraanni jecha rabbal aalamiinaati. Quraanni kitaaba rabbiiti. Kitaaba imaanni qalbiitti hin dhangala'u. Kitaaba cubbuu fi diinii irraa lubbuun ilma namaa ittiin tikfamtuudha. Quraanni rabbi. Gargaarsi yeroo malee achi namaan bahu. Namni quraana rabbii qomaa qabu tikfamaadha yeroo mara. Namni hafizul quraana hin ta'e yeroo hundaa biyyeen hin nyaatu. Walangattee lafaa kana dhimma bahu. Gabballeen nasaaraa jalqabame bahu. Akkan islaamummaa dhiisee keessaa bahu hojjetamu. Diinaa bareedaa kana rabbi waan nuu kenne. Diinaan tikfamaadha tika rabbii qaba. Waan rabbiin ol qabe eenyuma qaba. Jira dhaamsi sina ga'u maqaan jarree bobba'u na gargaarsa ta'u akkan daganne rabbiin gargaarsa kee kadhanne rabbii keenya. Kanaaf hawaasni magaalaa Roobee uummanni muslimaa bara dhugaan islaamummaa mul'atee dhaamsaaf ergaan keenya babal'ate kanatti bara diinaan misee latee tolee dorrabee gaamaree bakka mara mul'ate kanatti bara karaara deemnee sagalee ol fuunee assalaamu alaikum warahmatullaahi waliin jechuu jalqabne kanatti bara baankiin islaamaa quraanaan baname kanatti islaamummaa teessan sirriitti jabeeffadha.